Ambootii ba'uun murteesse. Hawaasa maatii naaf ta'ee na guddise. Daandii irra rafee bule. Mana barumsaan keessatti baradhee fi bakkan itti abbaa haadha obboleessa koo awwaalee dhiisee ba'een Finfinnee hiriira qabsoo irratti maqaa waamne kan keenya jechaa turreetti galuu murteesse. Finfinnee dhufeen ji'oota murtaa'eef reediyoo Itiyoo FM jedhamu irratti keessummeessaa ta'een hojjechuu eegale. Kun waamicha koo galma natti fakkaata. Abjuun ijoollummaatti mana agarsiisaa fiilmiitti na keessa bulee tarii asitti hidda horate jedhee yaada. Ammas garuu naaf hin taane. Garaan koo hawwii obboleettii koo abjuun koo immoo miidiyaa guddicha kan mataa koo bira na jirti. Ammas hojii kanaan dhaabbatee nan ba'e. Ammas yeroo jalqabaatiif ogeessa baankii ta'een qacarame. Asuma mana baankii keessa taa'een karaa abjuu kootti na geessu soofuu. Hojiin baankii abjuu koo akka hin taaneen bare. Kanaaf hojii baankii adda kutuu murteesse. Murtee koo kana booda garuu TikTok, Facebook, YouTube, oh my God, girgirrii BCS asitti dhaggeeffa. waan nama gammachiisudha. Kun abjuu kooti. Galaana bohaartii yookaan intarteementii guddaa afaan Oromootiin hojjechuun murteesse. Isa keessaa pilaatfoormiin of harkaa qabutti dhimma ba'een ergaawwan raadiyoo, hoosaawwan, qiiqoo hawaasummaa fi ergaawwan yeroo wajjin wal qabatan dabarsuun eegale. Maamu.